Shamaa harka fuudhee furtootaa fi daawwattoota koo akkam jirtu naga keessanii anis naga kootti isinii jecha waa'ee dheengaddaa dubbachaa turre yoo akkasuma kunoo dubbatanii turanii dubbii gahaa isin hunda keessanuyyuu baay'ee isin quubsa jedhee yaada. Kanaaf nama seera biyyattii kanaa kan tasgabbeessuu fi dhufee na wajjin mari'atu hundumaanuu taa'ee waliin mari'achuu naan danda'a jechaa turanii dubbii ijoodha. Kanaaf anas baay'ee tokko na gammachiise. Kan biraammoo boodarratti viidiyoo wayii isin affeera hangasiif immoo isinanuma faana turaa isiniin jecha warroonni yaada keessanii samaree eenyu mucayyoo takka samaraan lakkoofsa keen arganne kan naan jette siif inni rakkoon qabu viidiyoo kanarratti isinii kaa'ee booddee daqiiqaa muraasa qofaaf naan balleessa koomantii jalatti isinii barreesse jechuudha. Kanaaf gisee sanii fi agasii fi isin immoo daftanii viidiyoo kana ilaaltanii koomantii jalatti isinii barreesse waan ta'eef yeroo darbillee koomantii jalaa achi jalaa fudhachuu hin dandeessanii. Inni isiniin jedha koomantii jala daftanii warra ilaaltan argachuu dandeessu. Dhiifama warroonni immoo namoonni baay'een akkuma san gaafiin gaggaafachaa turtanii namoonni baay'een immoo isiniif deebi'ee jedhee yaada. Deebii walumaa galatti gaafii keessaniif deebiseen ture. Viidiyoo kiyya hanga dhumaatitti yoo dhaggeeffattan deebii isiniif deebiseen ture. Isiniin jedha har'ammoo diraamaa miti jirra viidiyoo jala laaltanii wanta baay'ee isin bohaarsu jedhee yaada. Yeroo tokko immoo gisuma hunda waa'ee gaddaa gisuma hunda immoo waa'uma bakka kanuma haasa'uurra yeroo tokko akkasitti firee isin godhuu wayya jedhee tanan anis kana yeroo baay'ee isiniif fidu malee waan biraatiif miti. Gisee tokko hin barbaachisa miti. Kanaaf viidiyicha immoo laallee kaanee walitti deebina hangasiif immoo aga viidiyoo sanii obsaan na eegaa isiniin jecha. Warri immoo maatii koo taataniitis na jajjabeessaa turtan guddaa baay'ee asumaan isin galateeffachuun barbaada. Kan immoo maatii kootti dhuftanii dabalamuu barbaadanis kottaa maatii kootti dabalamaa isiniin jedha. Hangasiif immoo turtiin keessan ana waliin haa ta'u. Maal gochuu dhufte? Xiqqooruma ishee naman kabajjoo tammatu maatii mana jiraatan yoo. Tiyya. Ansi tuffadhe yookiin maatii kee tuffadheetii miti kanas dhufe. Maatii kees nan kabaja sis nan kabaja. Garuu waan sitti moo tokko waan hin qabuuf dhufe. Na dhageessamni waan tokko waan si dhaggeeffadhu hin qabu. Kabaja kee gadhuuti mana kanaa ba'i amma dafiiti. Hin bahu. Yaada sitti of dhufe yoo na dhagahuu baatte hanga abbaa fi harmeen kee dhufanitti mana kana hin bahu. Akkasii taa'ii kaamaarree taa'eeki. Xiqqoodhuma isheen saalfattuuti xiqqoodhuma ishee sitti nagaamu. Tiyya. Mee tasgabbaayiiti jireenya kee keessatti mee gaaruu malee tasgabbaayiiti na dhagahi. Maal qaba sakanduma takkaaf tasgabbuuftuu na dhageesse maal qabaati? Kunoo si dhagaan jira natti himi arrabuu sababa kee maal fiddee dhufte? Kunoo si dhagaan jira maalidha natti himi? Tiyya. Aniif si kan gargar baane badii kootiin yookiin badii keetiin miti. Yakka nama biraatiin gargar baane. Maal jechuudha namni? Namni immoo ergaa wayii akkan sitti kennu natti hime. Jiituu. Jiituudha. Sirriitti dubbisi. Beeka. Maal jedhee akkan jalqabuun beeku. Erga xalayaa kana dubbistee booda amma akkana jibbitu yoo yaadu baay'eedha sodaachisa. Siif tiyyaa kan gargar baase ana. Maaliif yoo jette immoo inaaffaan barbaachisne jireenya keettis ta'e kan obboleettii tiyyaa gar malee boreessa hin jira.
akkanatti yaada balatee namuu hin beeku. Boontuu kan hin biiroo tiyyaatti erge ana. Tiyyaanis kaadhimaa qaba kan siin jettees soba. Kaadhimaa homaatu hin qabdu. Ani suura keetti mul'ise. Kaadhimaa kiyya akka taate waan hin amansiiseef kan si dhiisuu murteessite. Jaalala ishee anaaf jette aarsaa gochuu isheeti. Akka balleessaa kootitti dhiifamni naaf hin malu. Haa ta'u malee atiif tiyyaan waliin ta'uun keessan boqonnaa sammuu koof kenna. Ani balleessaa kiyya kana hunda tiyyaatti himuu waan hin qabneef maaloo yeroo dhuftu atitti himi. Ammasitti garuu gaabbiin keessa kiyya waxalaa tura. Maaloo beeka. Balleessaaf badiis irratti laawwadhe hundaaf dhiifama naa godhi. Badii kee malee rakkisaa ture jechuudha amma kana. Tiyyaa ati umaan balleessine. Umaan balleessineeti. Kan badiin irratti uume nama biraati. Atis hin balleessine, anis hin balleessine tiyyaa koo. Dhiifama naa godheeti. Maal balleessiteetiin dhiifama na gaafatta? Balleessaa tokko hin qabdu barate. Tiyyaa hammam akkas hin jaaladhu na beektaa miti. Atis hammam akka na jaalattu nan beeka. Amma kana si miidhee garuu ati dhiistee hin beektu. Abdii sin irratti kutattee hin beektu. Dhiifama naa godhi dhugaa. Ana qofaa miti barkan miidhame. Atis miidhamtee jirta. Tiyyaa ko. Nu lachuu miidhamnee jirra. Amma garuu inni guddaan tiyyaa ko. Jiituudhaaf dhiifama godhiifi. Anis dhiifama godheefi hin jira. Sanaan booda mootu anaaf si jidduutti. Oduun akkanaa yookaan adeemsifamu ta'e onnee koo siif kennee jira. Akka ati ajajje, akka ati barbaadde ta'a. Oduu namaa dhageessee kanarraan fagaanne abdiin qaba. Tiyyaa koo buleettii koo dhiifama naa godhi. Jiitu kai waan namni sin jedhe dhagahi kai. Maal fagootee? Kun iddoo gammachuuti malee iddootti boon. Dhugaara baay'ee gammadee jira. Jiisuun booyinii booyi rabbi. Kana booddee sin kan waliiti. Waliif sin dhiiseera. Taime. Seenaa biraan natti ta'e bara. Bifti koo si argadha jedheetiin gaaf tokko yaadee beeku. Garuu inni ta'e hundi isaatu soba ta'e anis qulqulluu atis qulqulluu taate si argachuu keetti gammadeen jira dhugaa rabbii. Kan jedhu yeroo kan jaarsummaa si deemu waarween eessuma dhaqeete garuu. Dhimma waarii yoo dubbatanii fitanii dhiisi. Dhimma hojiitiif immoo waa'een dallaalaa kun gadi hin taa'u miti. Dhimma hojiitiif naannoo ji'a 5 akkas turuudhaaf Jibuutiin dhixee jira. Oo akkasuma garuu nagaasaadha. Nagaasaadha. Waarii yoo dhiiseeti gamu. Nagaa fuudhan jira. Si nan deema. Jaarsa osoo hin ergiin abbaa farmeen osoo dhufanii maal naan jedhu. Nisirriidha. Si gaggeessamu.
Hello. Hello. Inna gama miti. Yaa galanni siif haa ta'u. Dhiigatu sirraa bareedee jira. Akkamitti akka bareeddu sitti himuu hin danda'u. Guddaas si galateeffadha. Si arguu kootti guddaa gammadee jira. Na bira jiraattee jilba kee dhungadhee boobaadhus asumaan akka ni eebbistuuf jedhee. Tole dhiigatu sin eebbisa. Egaa milkaa'i. Jiraadhu. Iddoo deemte hundatti gaariin si haa quunnamu. Sin jaaladha dhiigatu. Anis baay'ee si jaaladha. Yeroo dhiyoo keessatti dhufeen si bira dhaabbadhee gammachuu har'aa kana caala si gammachiisa. Tole? Tole nagaatti. Suuraatti kan irra tole. Sin jaaladha. Tole. Nagaan toletti. Iya. Ammayyaa suuraa. Baay'ee sitti bareedee. Dhugaa? Dhugaa. Si jaalladha. Yoo barkitee na caalaa taa'u ta'uu garuu na caalatti bareeda. Kanaafuu haalli hariyaasni haasawaan ta'ee xiroo suuraa dhugaa nagaan nu bulche nagaan nu haa oolchu dogoggora nu haa oolchu geettii kana gaariidhaan milkiidhaan akka waan hundumaa kunoo nu guute kanarratti guutaa ijoollee koo woof gala gamanaa gamasitti ifaa horaa bulaa argadhaa jaalala keessan jaalala milkii isiniif haa ta'u geettiin kun geettii milkii isiniif haa ta'u nagaan garaa horaa bulaa ijoollee koo. ilaalee walitti deebinee akka viidiyoo kanarraa maal hubattanii tokko keessaniin wanta viidiyoo kanarraa hubattan koomantiidhaan yaada keessan hundumaa naaf dhiyeessaa isiniin jedha. Har'a viidiyoo dheeraa haasa'uun barbaadu yeroo biraammoo viidiyoo achaanutti bal'inaan waan tokko haalli Oromoo fi Oromiyaan itti jirtu akkamitti jira kan jedhu qabannee walitti deebinaa. Hangasiif immoo viidiyoon kun immoo yoo isinitti tole hanga dhumaatti warroonni daawwattanii baay'ee isinitti tole laayikii sheerii sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jecha kan maatii kootti dabalamuu barbaadanis asumaan kottaa maatii kootti dabalamaan isiniin jedha. Chaanaalli keessanii manni mana keessanii isiniin jedha. Yeroo muraasa booda immoo liivii isinii seenee yaada keessan achirratti kennattu isiniin jedha. Hangasiif nagaa keessanaaf jiraadha. Nagaa naa ta'a.